humnaan qabeenya namaa san dippiloomaasii amata beekan irratti dalagame akka dubraa fi daldala hiituutti faayitiin hin dhufne amata hedduu namni itti laffee jira. Waa'ee saamiinsa irratti faayitiin hin dhufa malee shamarran gidduutti. bareeda galatooni ashtii kenna. Tole raayaan gootee galatooni. Wanni nan dhaammadhu yoo jiraate waliin fedhinaadhaa nagaan tasgabbaadhaati akkuma gorsuma kan keessan hojiirraa oolchani. Naatee jira gorsa kan keessantu sirriidha. Okay, ayyee galatooni. Tole baay'ee. Anyway, obboleessi keenya South Africa irraa dhufee toora Skypeetiin yaada kennatu isaatiif baay'ee haa galatoomu. Anyway, bakka feetan jiradha. Yoo ta'ee kan jaalanne hin jiru. Isinitti himuu jiru.